Hashamaarka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursa hangafoota oduun isinitti hima. Naannoo Amaaraa keessatti Bankileen Maqaa Oromiyaa ofirraa qaqqaban Caccabuu fi Samamuun dhagahame. Manni murtii olaanaa federaalaa namoota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin shakkaman keessaa ragaalee ittisaa dhagahe. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti himu Mooneet Badhaasaati. Manni murtii olaanaa federaalaa namoota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin shakkaman keessaa ragaalee ittisaa dhagahe. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatiin shakkamee hidhaa kan ture himatamaa sadaffaan Abdii Alamaayyoo manni murtii mirga wabii eegee fi wabii birrii 10,000tiin ba'uunsaa kan yaadatamudha. Himatamaan kun guyyaa kaleessaa mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha farra shororkaa fi yakkoota dhimma heera lammaffaa irratti argamuun ragaalee ittisa lama dhiyeeffachuun jechi ragaalee ittisaa dhagahamee jira. Gama biraan abukaatota himatamtootaa gidduutti walfalmiin afaanii taasifamuu qaba jechuun abbootiin alangaa mana murtii gaafatanii turan. Gaaffii abbootii alangaa kana abukaatonni himatamtootaas waan fudhataniif manni murtichaa adeemsa himannaa waliigalaa hanga amma jiru irratti qaamolee lamaan gidduutti falmii afaanii akka godhamuuf caamsaa 12/2013tti beellamaa qabateera. Himatamaa tokkoffaa Xilaawun Yaamii fi himatamaa lammaffaa Kabbada Gammachuu beellama mana murtichaa darbe irratti ragaalee ittisaa dhiyeeffachuunsaa ni yaadatama. Gama biraatiin dhaddachi galmee obbo Jawaar faa mana murtii waliigalaa federaalaatti guyyaa kaleessaa beellamamee osoo hin taa'amiin hafee jira. Abbaan alangaa waliigalaa mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa ragaaleen abbaa alangaa dhaddacha banaa irratti haa dhaggeeffataman jechuun kenne mormuun ture. Manni murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo kan dhiyeeffate haaluma kanaan manni murtii waliigalaa federaalaa abbaa alangaa fi himatamtoota wal falmisiisuuf ture kaleessa ganamatti beellama kan ture. Haa ta'u malee sababaa galmeewwan biroo hin xumuramnee fi galmeen obbo Jawaar faa namoota 24 waaree booda sa'a 8 irratti akka ilaalamuuf abbootiin seeraa himanii turan. Waaree booda sa'a 8 irrattis abbootiin seeraa abukaatoowwan himatamtoota gara waajjiraatti waamuun sababaa rakkoo abbaa seeraa tokko mudateen dhaddachi galmee obbo Jawaar faa gara eebila 20 bara 2013tti jijjiiramuusaa akka itti himan abukaatoowwan himatamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dajanee Fiqaaduu dubbatanii jiru. Gama biraatiin hojjetaa mana sirreessaa Qaallittii gama pilaazmaa TV'dhaan himatamtoota mana sirreessaatti mana murtichaa waliin quunnamsiisaa turan obbo Jawaar faan hin dhiyaannu akka jedhan abbootii seeraatti himanii jiru. Abukaatoon obbo Jawaar Mohammad faa obbo Dajanee Fiqaaduus obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni biroon galmee isaanii keessatti argaman qaamaan yoo ta'e malee gama pilaazmaatiin dhaddacha irratti hirmaachuuf fedhii akka hin qabne dubbatanii jiru. Gama biraatiin abbaan alangaa ragaaleensaa 446 eenyummaan isaanii dhokfame dhaddacha cufaan golga duuba taa'uun ragaa akka bahan mana murtii olaanaa federaalaatiif iyyatee iyyannoonsaa kufaa ta'uunsaa ni yaadatama. Naannoo Amaaraa keessatti Bankileen Maqaa Oromiyaa ofirraa qaqqaban Caccabuu fi Samamuun dhagahame. Sochii tibba darbe naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffameen qabeenyaan Oromoo naannicha keessaa hedduun gaaga'amuusaatu himame. Qabeenyaa Oromootiin dabalataan dhaabbileen Oromoo fi maqaa Oromoo qaban hedduu miidhamuun isaaniis gabaafamee jira. Sochii naannoo Amaaraa magaalaalee hedduu keessatti gaggeeffamaa tureen manni baankii intarnaashinaali Oromiyaa fi baankiin gamtaa Oromiyaa caccabuusaa odeeffanne. Haa ta'u malee bulchitoonni naannichaa miidhaa fi yakki gurguddaan akkanaa wayitaa ta'ee jirutti hiriira bifa nagaan gaggeeffame taasisuun dargaggoota naannichaa galateeffatee jira. Mootummaan Ameerikaa gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa ramadee jira. Mootummaan Ameerikaa gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa muuduu ishee ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan beeksisan. Antoonii Bilinkan ibsa jimaata baasaniin qondaala olaanaa mootummoota gamtoomanii kan turanii fi dippiloomaatiin maqaa guddaa qaban soorama bahanii jiran Jeefrii Feeltimaan gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa ta'uun muudamuu ibsan. Ameerikaan kana dura dippiloomaatii sadarkaa ergama addaa jedhuun gaanfa Afrikaarraa hin qabduu ture. Bilinkan ibsa isaanii keessatti muudamni kun rakkoowwan nageenyaa siyaasaa fi namooma naannichaatti dhalachaa jiru karaa dippiloomaasiin furuu fi murannoo bulchiinsi Baayiden qabu agarsiisaa jedhan. Xiyyeeffannoo ergama addaa mootummaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa haaraa kana ni ta'a kan jedhame ammoo rakkoo naannoo Tigraay dabalatee haala Itoophiyaa keessa jiru akka ta'e ibsameera. Xiyyeeffannoo addaan waraana naannoo Tigraay dabalatee tasgabbii dhabuu Itoophiyaa keessa jiru
muddama Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti jabaachaa dhufeef dhimma hidhaa haaromsa Itoophiyaa irratti wal dhibdee jirudha jedha ibsi Antoonii Bilinkan. Naannoo tarsiimoo fi barbaachisaa ta'e kanatti yeroo jijjiiramni dhufaa jirutti rakkoo dhalachuu malu hanqisuun riifoormii dhaloota keessatti takkaa dhufu deeggaruu fi hirmaannaan Ameerikaa barbaachisaadha. Ergamaan addaa amma Ameerikaan gaanfa Afrikaatti muude waajjira imaammata alaa fi hariiroo idil addunyaa Ameerikaa keessatti aangoo olaanaa nama qaban turan. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessattis barreessaa olaanaa dhaabbaticha jalatti hoggana dhimmoota siyaasaa ta'uun tajaajilaniiru. Namni kun dhimmoota Afrikaa fi giddugala bahaarratti muuxannoo dippiloomatummaa waggoota 10 olii waan qabaniif rakkoo walxaxaa gaanfa Afrikaa jiru furuu fi filatamoodha jedha ibsi Antoonii Bilinkan. Hojii dippiloomaasii qaamolee hedduu hirmaachisu marii fi jaarsummaa akkasumas fedha tarsiimoo Ameerikaa naannichatti hojiitti hiikuufis ga'umsanii qabu jedhameera. Bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp dhimma hidhaa haaromsa Itoophiyaa irratti Ameerikaan marii gidduu seenuun eegaltee turte Masriif kan looge jedhamee gama Itoophiyaan fudhatama hin argatiin hafee ture. Inumaayyuu Masriin hidhaa haaromsa Itoophiyaa rukutuu malti jechuun Tiraamp haasaan dhimma Masrii fi Israa'el irratti dubbatan dheekkamsa guddoo kaasee ture. Lolli naannoo Tigraay keessatti erga eegalamee booda ammoo bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayiden waraana naannichaa keessatti gaggeeffamuun duguuggaa sanyiitii jechuun ibsa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochaa jira. Gama kaaniin ammoo rakkoo namoomaa hammaataa sababaa waraana kanaan naannoo Tigraay keessatti dhalateef ofiis deeggarsa maallaqa miliyoona 100 lakkaa'amu arjoomuun biyyoonni kaanis deeggarsa akka godhan gaafachaa jirti. Daawwattoota keenya oduun ammaaf qabannee kana gammaa ture qophiilee keelloo afan waliin turtii gaarii.